tokko akkas jedhanii turani biyya keessa maaltu jira diigan dhaabbate moo akkamii lafti kennamaa jira moo kennamaa jiru bulii 15f diigan dhaabbatee jira bulii 15f sabsabaan godhamee wanni jiru laallatamee yoo kennamu hedes yoo kennameen hennellee akkasi jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت هنا كيسن فيا كيسن نيجي أنا لنا قلت الحمد لله قالت ربي إسن أكم جرت هنا أبدو فيا أبدو جرتو ججباتو إسن نيجي فيديو كنا بليس لايك وقداتي شير قدا أكا دفني ساعتين كي أكا دفينا هذا بلوف إسن نيجي بربادا وبلين كيا بيا كيسة ما تتعمل جرادي جنا كمي مال الرجال رابطة موتيف فاجرة كجد أمرتي لقاد بتشوف أفي ديجا منات رتي رابطة جرا بلي كل شنيف ديجا منا رابطة جرا ماليو جتني بلي كل شنيف سبسبان أكتا أمي فكينف نمون الرادي جمه يس هادولين أبوتين كنا دابون منقدون كنا درجة جيس ككريفتي بول كدالي إرادي جمه ككريفتي كيس ابتدائي كيسة تدالي تنين سامبودي إرا كم كراسن إرادي جمه كم تجرا دوبرتوني منقدون بيوت أمبادة لغني أشيك هاني أما اللي بيامبات ديبو سبب الركنة تركك وانتو تهدو تجرا بيا كنا كيس قارو أما مرتين إساني وانا كان إرا لالامي تنين قطع أمي قرطامي إرات دبتامي حاس أمي يجودا أكاسي تيوتا إمالي كون بيكا ونبيكا أماف بوليكو الشانيف واتو كرلين جرو دي قلن نابتا جرا شانا لين جرو شانا كون موتو وانا سانيتي سير بولامي مك أنكال ما يوكا أما فكينف لو تقول رقاه منا ديجن سلا لفون كون بيكا ولي لاما لفا كمينتي سني فكاتا لفك اللي سر جروف لفك اللي سر نجر فكينف لف أجر كارتك أبام جرم وجا بركم على مشان يوكنكم على ما لم يوكنكم سندورة سوروني بيتامي ni argatama jedhamee murtaa'e garuu warroonni arganne warroota akka isaan alatti bara 2008 akkasuma akkas asitti warri bitame hin argatamu jedhee murteeffame amma kanarratti marii hedanna fakkaatan garuu wallahi walam garuu hin beeku wannan dhageen isin tima yoo kanni kennamaafi raga ta'ame murtaa'ame eessa dhaabbata hiyyeessi fakkeenyaaf eessa dhaabbata yoo waan kenniniif amma kanaaf sabsabaara bulii 15 fi diigalleen dhaabbate shanalleen dhaabbataa jira lafoolii daangaa adaamaa jiran kamiidhaa jiran akkasii mitiire amma immoo fakkeenyaaf magaalaa keessas fakkeenyaaf magaalaa guddoo keessallee warroota seera hin qabne lafa seera hin qabne jechuudha diigaa jiru kuni amma haa dhaabbatu jedhama bulii 15 kana gaa bulii 15 kanaaf dhaabbatame irratti mari'atame waan tokko murtaa'ee ka asirratti waa lama yookiin waan tokko murtaa'e yookiin lama yookiin waan tokko murtaa'e tokko fakkeenyaaf tokko yookiin ummata kana rakkataa kana hiyyeessa kana bakka bu'ummaatu kennama lama mootuyyuu bakka bu'ummaan kun gonkumaa hin kennamu maalis bakka bu'ummaan kun hin kennamu yoo ummanni yoo murteen achirraa yookiin haa kennamu kan jedhamu ta'e ummata hin kennamaaf garuu akka deeggarsa kiyyaatti inshallah biiznillah ummata kana waa kennamuun waan gaariidha qabbana fiddi amma fakkeenyaaf Finfinnee keessatti fudhadha waan ida ta'ame jechuudha jarana nuti dallasu amma jarri lafa mana diineetiin karaa sirriisinaa yookiin green area yookiin iddoo bashannanaa tokko goonu wantoonni akkasii ka jedhamu jira ganda keessa bootaa namni seeratti baasu faa keessa deemanii diigaa jiran kun jarana musiibaa rabbiin gama namatti buusuun hin beekamu amma ila meelaala keessatti qaqqaba waan Finfinnee keessatti ida ta'ame rabbiin bakka hundattuu musiibaa buusuu danda'a naannoo biraattis wantoonni ta'amaa jiru waa hedduutti ta'amaa jira sababa daa'ifa hiyyeessaa kana wantoonni isaan hin oomishne bakka guddaan geene yookiin galman ga'u beekaa kan isin waa argaan jirtan biyya kan nama biyya keessa jiru ijuu akka garuu dubbachuu hin danda'u wanti ta'amaa jiru waan hedduutu jira jechuudha garuu imimmaan hiyyeessaa kun wallaahi hin dhiisu musiibaa yeroo takkatti rabbiin itti buusa musiibaa kana laala lolli tokko ka'amee miti
waan xiqqishu sababii rabbiin imootuyyuu imimmaan hiyyeessaa kan amma isaan achi keessatti fooqi keessa jiraatu jiruu gaarii jiraatu karaa sirreessinaa hiyyeessa kana buqqisanii wallaahi warroon irraa diigan jechuudha sharaa laxafatanii bulan warri waan xiqqishu akkana qabu achumatti akkatti ta'e achumatti keessatti bula achuma keessa jiraata kun hin ta'amu wanni tokko nama lallamuun dirqama hiyyeessa sanii irraa diigamee miti hiyyeessi sun gaafa irraa diigamee lafti qullaa sanuka kaaree 500 si kenname maaliin irratti ijaare rooba gadi jira adu barahan kana du'a jira jiru gurdeemutu jira aja keessa hattu jira mi bakka bar in biyya kana keessatti wallahi jireenyi biyya kana keessa akka jiraatamu baay'ee ulfaataa jira garuu nuti warroonni biyya arabaa jiraanne hay biyya arabaa ijoollee kenna hindoo gongorina kabaja biyya arabaa ani baran arge jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu ani garuu baay'een turre reefu ji'a sadii moo afur rakkoosiisuuf deema sadii xumure garuu afuriiti zeen garuu kabaja biyya arabaan beenu ay dadhabee hay akkas ta'e hay akka jedhina alhamdulillah jedhi dalagoo kee gajjedhi dalagadhu dalagoo kee gajjedhi dalagadhu maalifi biyya kana keessatti gaafa waa bitta waan seera qabu bitaa ijoolleen hedduu nama warroonni amma lafa caraqaa bitee viilla ani sammuun keessan akkamitti yaada akkamitti dafqa keessan akkamitti har'a caraqaa bitte caraqaa san irratti viilla ijaarte miti har'a sirraa diigamaa jira lafa caraqaa lafa seera hin qabne irratti hadhaa miti barwanni kun yeroo mallas dubbatama jedhama yeroo mallas jirutti lafti caraqaa yoomiyyuu taanan akka jiraannitti beekaa akka biddee mallaqa keessan hin taphatanitti beekaa hin bitii lafa caraqaa eessattu ammallee bar namoonni tokko baadiyyaa irratti naannoo fakkeenya magaalaa xixiqqoo irratti ammallee namni caraqaa hin bitiin dhabdu dalagadhu hojii tokko uummadhu yookiin immoo lafa caraqaa bittee umrii kee fixee ammallee bar waggaa takka yoo dhaabame waggaa lammataa caraqaan hin bitama ijoollee meeqa bu'aa ture waggaa lamaan kana amma ji'a darbe dira ji'a lama dura namoota meeqa bu'aa ture lafni caraqaa bituun kasaaraa guddaadha kanaaf jechuudha nuti wanni gochuu qabne mallaqa keenya finnee dalaganne uummatatti geessu akkamitti geessita hojii tokko bantee hojjette ati uummatatti geessite galii guddaa irraa argatta bakka qabdee yoo ta'e qabdee waan tokko mallaqa gattee uummatatti mana geessite meeshaalee yookiin nigdii tokko bantee gati mallaqa guddaadhaan uummatatti sirraa fayyadama mallaqa uummatatti bittinnee sooduu hin taane ummata sirraa fayyadama ummata faayidaa guddaa sirraa argata sila kana ta'eef nuti kabaja biyya arabaa hin beeynu arabni akkas nu goote arabni akkanaat arabni jinni uf biyya keessatti isa araba caalaa cinqamta wallaahi billaahi biyya keessatti hoo waan qabaan yoo bakka itti seentu qabaan yoo bakka itti teettu qabaan yoo bakka itti kabaja qabdu qabaanne ati tuufii biyya arabaa san gaaf argitutu jira arabni akkana na goote gaafa arabni akkana na goote maa akkas jedhe gaaf jettuutu jira har'a wadda lagatti ati wagga malam asumarraa mi fakkeenyamaaf ama viidiyoo man kana rakmu xiqqishuu tana fudhattee miti wagga malama dalage waggaa lamaa san keessatti ajajjiirama waggaa dheeraa fiduu dandeetta waggaa lama dalaydee sadi dalaydee mallaqa kee gaaf fiddee ummatatti waan guddaa agarsiifte ati khalas dubartii jabdu dhiira jabaadha shamarran qofaa miti biyyoota arabaa keessa kan jiran dhiironni illee jiru dhiironnis akkuma nu itti bar biyya arabaatti galanii biyya ambaatti deeman hedduutu jira maaliif nuti jabaannee hojjenna waa hunduu salphaa caraqaa binni caraqa irratti umriin keenya dhume ammallee imimmaan bu'a ammallee nubbuu keenya baasa ammallee sammuu keenya tuqama hojjenna wallaahi likkii miti kan isiniin jedha obboleen kiyya jabaadha dalagadha biyya keessatti immoo wantoota barbaadan bitaa kaadha namoota hoo qabaatanirra meeshaan dabalaa deema bittee meeshaa kee kaachuu hin dandeetta waa hundu qaala'ee jira waa hundu wallaahi billaahi guyyarra amma wanni hundi dabalaa deema yeroo dura isinitti aan himuuf yeroo ammaan isinitti garaagarummaa qaba isa kana ta'e isa kana beekadha isa kana ta'eef
waa bitaa kaayadha. Waa bitatanii kaayuun faayidaa guddaa sii qaba. Yoo waa biteen kaayan immoo ati kasaaraa jirta. Akkasiin jechuudha.